Godina Harargee Lixaa aanaa gammachiisii fi shanan dhugootti hawaasaa fi qaamoleen nageenyaa naannawichaa waliin ta'uun ABO shanii irratti tarkaanfii fudhatan. Gabaasa Araarsoo Mahammadiif Faayisaa Xiiqii. Godina Harargee Lixaa aanaa gammachiis keessatti miseensonni shanee godina Harargee Bahaa fi aanaa Laayoollaa irraa gara aanichaatti seenuun saamicha nama fudhatanii miliquu fi hawaasa ajjeesuun nageenya uummataa boreessuuf yaalaa jiran qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasaatiin miseensota shanee nama 3 ajjeesuun 3 madeessuun 13 ammoo meeshaalee waraanaa M41 kilaashii 1 SSC 1 fi rasaasa waliin booji'uu isaanii Daayirektarri Ittaanaa Waajjira Poolisii aanaa gammachiis Komaandar Asaffaa Saggaayee himaniiru. Harargee Bahaa aanaa Malkaaballoo fi Goloo Odaa naannaa turanii sanbooda gara keenya seenanii nama daakurraa fudhachuudhaaf marqaa godhatanii nyaachuudhaaf baay'ee wanni baattee deemti distii. Kanaaf namoota maaliif nuun kennine jettee moobaayilii tumanii moobaayilii irraa fuudhuu, daakuu irraa fuudhuu, mishingaa dheedhii irraa fuudhuu waan argame irraa tumanii hin qabnu gizee jedhan sodaachisanii tumanii rukutanii cabsanii irraa fuudhuu ganda gooranii waan argatan buutatanii saamuun jira. Waan argatan odoo deemanii gooranii saamuun jira. Guyyuma dheengaddaa re'ee 2 namarraa saamanii fudhatanii irraa buusnee abbaa deebisnee jechuudha. Dhukkaasa keessatti namas fudhatanii deeman. Kan nama fudhatanii deemanis irraa buusnee abbatti akka deebuu uummata ni rakkisan. Nyaataan ni rakkisan. Nyaata saaman, qabeenya saaman ni tuman. Kuni aanaa keenyattis waan eegalamee turedha. Naannoo Guyyubbootti dhukkaasa godhameen kan madaa'e 3, kan du'e 3, kan qabaman namoota 13 jechuudha. Warra Keeniyaatti leenjuu achi keessatti nama 4tu jira. Kan biraa M41 1, Kilaash 1, SKS 1, rasaasa 66 wajjin qabnee qajeelcha poolisii godina Harargee Lixaa ansirratti deeggarsa guddaa nu kennaa turanii kana baay'een galata galchaa fi itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenya aanichaa obbo Muusaa Muhammadis gaachanni sirna hawaasa keessaa filatamtanii hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuuf qaamolee nageenyaa waliin qindooftanii hojjechaa jirtan kan nama boonsu waan ta'eef kun immoo cimee itti fufuu akka qabu yaaddachiisaniiru. Marii sadarkaadhaan mari'atanii fi mootummaa kana wajjin dhaabbachuurraa kan ka'een ala diina kana keessummeessuudhaaf iddoo takkallee kan qabne qaamni nageenyaatii fi hawaasa seenee sakatta'isarra jirra. Sadarkaa amma jirru irratti hawaasni nu wajjin dhaabbatee qaama kana balleessuudhaaf isa xumuraatiif balleessuudhaaf itti jira. Kan baay'ee galateeffamuu qabu garuu keessaafuu araddaan mataadhaa boocuu diimaadha. Gaachana sirnaatii fi hawaasni isaatis qaamni nageenyaa aanaa san jiruu fi humni hooggansaas karaa qindaa'een akkaataa godhaa jiran saniin akka bulchiinsa nageenyaa aanaa gammachiisitti baay'ee galateeffachuun barbaada. Godinuma kan aanaa shanan dhugoottis miseensonni shanee miidhaa wal fakkaataa geessisuuf osoo socho'anii hirmaannaa hawaasaa fi hordofii qaamolee nageenyaatiin miseensonni shanee namoonni 3 meeshaalee waraanaa kilaashii 2 fi rasaasa iddoo dhoksanii baasisuun to'atamuu isaanii kan himan immoo Daayirektara Ittaanaa Waajjira Poolisii aanaa shanan dhugoo Inspektar Ittaanaa Girmaa Mokonnin. ABO shanii fi dhimma amantaatiin wal qabatee mankaraarstummaadhaan keessatti makamanii qabeenya hedduu gubaa turanii tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf miseensi keenya fi hawaasni fi gaachanni sirnaa qindoominaan hojii hojjetaman miseensa ABO shanii yookaan shororkeessaa kana miseensa isaanii nama 2 kan to'ataman ta'uudha. Wallagga irraa tammadee dhufe nama 1 waliigala nama 3 to'anne akkasumas meeshaa waraanaa bakka dhoksanii baasisuudhaan kilaashii 2 fi rasaasa firii 44 baasisuudhaan yeroo ammaa kana to'atamanii haa ta'u malee hawaasni keenya yeroo ammaa kana gocha isaanii kana bareeffachuudhaan hawaasni irra caalaan isaa jaroota kana miidhaa isaanii waan hubataniif qaama nageenyaa kana bira dhaabbachuudhaan keessattuu gaachanni sirnaa uummata keenya yookaan qaama nageenyaa kana bira dhaabbachuudhaan ABO'n shanii kun akka aanaa kana keessa hin qubanne hojii gaarii hojjechaa jiranii. Namoonni dubbisne tokko miseensota shanee Oromiyaa keessa socho'uun hawaasa irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiran kana dhabamsiisuuf qaamolee nageenyaa cinaa hiriiruun ni hojjannaa jedhaniiru. Oromoof dhaabbannee Oromoo dha'uu jechuun sirriidhaa miti ergamaa Tigireeti. Tigireen biyya balleessitee biyya zaraftee malee
biyyaaf hin dhaabbanne. Gaara galanii nuti Oromoof qabsoofne jechuun waa sirriidhaa miti wanni barbaachisu. Nagaan kursii irra dhufanii yoo namichi biyya barbaadu kursiin madirakni banaadhaa miti. Madiraka banaarra dhufanii haasawanii nullee kabulcha yoo taate dhoorkaa wayyira. Dimokiraasiin kana achi maali? Dimokiraasiin kana malee dimokiraasiin dhakaa walitti haru maal barbaachisaa miti. Hawaasninis jaaramee qaama nageenyaatiin walitti hidhamee mootummaa cinaa dhaabbatee nageenya isaa iddoo jirutti teessifachuu qaba halkanii guyyaa.